تاتي جوهر بقنا قان دفتان اتفوفا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما أسكت يجرؤوا توخا جراها أنا فيسبوك هذا إنجلس أسمع راني سلامة. قاري لا أبو مصطفى والفا دوغلا تومي أسمر رجلات أكلت أورمو فاجون كن حدو أنا برت هدو وانغو دارا نمني وقات ربصدت أكلت إفكابي إرجع تقوم ملء متاساتين إرجع أكل إفاجون أنا بر وانغو دا وان فرس هاجبو نمني فرس هاجبو خن مرجابات بارتي فرس جبو مصطفى مرجسا بارتي فرس مصطفى جبو مرجسا أنا مو أروم مرهم داوتين namni waggaa 7 asirratti if qabee oromummaa isaatira dhaabbatee waan fedhuu fi waan jibbu adda baasee ifaa bilisatti waggaa dilaa qabsaa'u yoo bakka takka arra akka carraate itti hannan maal akka dalagu si gadhagaamuu qabdi akka nama ilma oromoo tokko jeeti yaadan yoo arra Mustafaan damee takka itti hannan hagam takka saba kanaaf waa dalagaa جئتين هدو هذا حاسون هدو بريد هذا نجمو قبضي هدو بريد هذا المعرض مجلسة وان سباترت يفنى ودا وان كنتو هدو نجم مجلسة وقا سياسي ونبرتك أمو نمو هندو ولا نجم مجلسة هندن ديم أتيس وان نبى سياسات عتب جار में हुन दगा मच्ची सूट हिंदन दिया मुआ रन आबत्ते वाद बत्तु कब्दा वांसित लगे मु कब्दा वरे दगास दर बुजरा वरे हासा वखे जिब्बूस जिरा कोनी जोरो मुहाजिरा थोड़ा कौन इंजिरू गरु वन्नी थकेतीन बेखो कमनो ओरोमो दीनी सी ओरोमो हुंदाफी दीनी ओरोमो हुंदाफी मले डाबता कॉफी मिति नमडुम फाता कॉफी मिति दीनी ओरोमो हुंदाफ बेइने हंगा फेनले ragaa wal darbur wal dhihaachuun irra kabajaa saba kanaa fi lafa tanaaf godha jeetiin amana naajiraadhu horii buli Oromoo fi Oromiyaa keessatti namni kabajaan jiraachuun ifiif dura wal qabaachuudha kan dhimma waan gartee raayyaa ittisa biyyaa irratti namoonni gadi waajaa waan jettu irratti raayyaa ittisa biyyaa dhaabni siyaasaa hafedhe bakka sana buus raayyaa ittisa biyyaati. Yeroo sanis biyyumaaf dalaga inni. Ammaas biyyumaaf dalaga. Waan siyaasaatii fi waan raayyaa ittisa biyyaatti adda baasanii beekuun hedduu nama barbaachisa. Warroonni biyya tana boru bakka buunee bulchina jedhulleen amma Oromoo bakka buuneeti Oromiyaa bulchina jedhulleen waa'ee waraanaa TV waa'ee siyaasaa adda baasee hedduu beekuun barbaachisa. Waraanni abbaa biyya hogguu sarkaa qabu wajji waa dalaga biyyaaf dalaga malee baartiif hin dalagu nama tokkoof hin dalagu seera addunyaatii fi qeenuuna jiruutu waan kanatti isa ajaja. Kana waan ta'eef gonkum hoggu takkallee raayyaa ittisa biyyaa jibbuu fi balaaleeffachuun hin barbaachisu. Qaama siyaasaa balaaleeffachuu dandeessa jibbuu dandeessa isa jijjiiruufillee taataafachuu dandeessa. Raayyaa ittisa biyyaa raayyaa keeti borootii qabatus raayyaa keeti kan biraa qabatus raayyaan biyya teessa daangaa teessa akkasumatti hanga waraana wabootti adda bilisummaa Oromootti warri siyaasaa malee waraanni yeroo hunda waraana waan bulchi siyaasaa yoo siyaasaa rakkoo qabaatte malee waraanni gonkumaa waraanni rakkoo qabu yeroo hunda bu'aa hawaasaa bu'aa biyyaati yeetiin amana tanumaafuu asirra teessee dila kan ifaajuu keetiif hedduu dinqisiifadhee ulfaadhuu galatoomi waan yaada babbareedaa haasawa hedduuf galatoomi waajiboo Mustafaa maa balaaleeffata in wanja'u tasuma sun akeekaa fi amantii kaayoo isaati maa namni Mustafaa jibbaas hin jiru garuu Oromummaan jabaachuu qabdi haga feenallee wal jibbu namni Oromummaa isaa jabeeffachuu qaba ulfaadhaa galatooma waan dhageeffataniif. ما شاء الله جزاك الله خيرا بارك الله فيكم يا دبريد أقول بريد أدوغا إنجن نقول أكم سنجت تنساني بالو ما نبرار فتاة بالو ما نديك جرّي خجرون قابنو مرجعيسات ونمان أسلوف نفوبر نمن نفعل جروبه كنيت نمن نكئ كله نمن نجيب بله نمن قريب بيتنا أتشلالنا ما جبّه حاسة يسال جبّه نمن قريب سكالنا ما جبّه مرجعيسات
uumamaa waan namni qabu jechuudha. Siyaasaallee yoo wal faallaa deemnee wal qeenne malee hin toltumee oftuyyu. Bulchiinsi illee hatta horii biyya bulchu kun namootuma gartee ka manguddoo fa'a yoo taate malee dardarri lafaa dhufaan yoo biyya bulche nama isa akka gaariitti dorgomuu barbaada. Maaliif tokko jabina ofiitti agarsiisuuf dandeettii ofiitti agarsiisuudhaaf akkasuma gartee nama isaan morkee akka inni dalagu isa godhu qabaachuu qaba jechuudha. Wanni hunduu addan toltu nama waliin tolti. Ulfaadha galatooma yaada bareeda yaadni keessan. Warri karaa alaatii nama si faallaan jettan fidaa hin dhabee gammatti hin jiru. Nama baay'ina gaafate guutuu isaan baat gochuu jira. Hagammatti warra paartii badhaadhinnaa malee dhiifama naa godhaati warri karaa peejiitiin jirtanillee namoonni nu dheessan. Maaliif dheessan beektu? Yoo as dhufanii gartee akka bakka biraatti waa dubbachuu hin danda'anii dhugaa jirtu gaafii gaafanne sanii deebii hin qabanii kan gaafatan ammoo deebisnaa fi dhugaa waan harkaa qabnuuf namni bakka tanaan dhufu akkasitti ilaalaa warri jettan ammoo nama yoo qabaattan ebalu galchi jedhaa warri mormitoota faallaa keenya jirtan isinii galchaa nama jiru hundaa galchaa jira kun yeroo namoonni bool seensaa jira tokkollee dhufne jechuudha. Kana isiniin jedha ulfaadha galatooma kan itti aanu namni kennuu fi saada uktii jazakillaa khairan hireen teetii qabadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri jala jirtan lee bubbartan lee akkam jirtan isiniin jedhe. Waalaikum salaam warahmatullahi nagaan dhuftani. Mee asitti as jala nama wayiitu barreeffama dheeraa wayii barreesse. Yeroo baay'ee warri faallaa paartii badhaadhinaa dhaabatu kun nama arrabsa. Suufii gammadaa kun waan inni jedhe fi suuraan yoo ilaalan nama cimaa fakkaata. Nama dura dhaabatanii yaadan mormuun beekan peejiin tun ta nama hundaati isiniin jedhanii siyyaa maaran garuu asirratti maaltu arraba fide yookaan nama galu taate as jala barreeffadhu anuus jala gabboo akoottu ol bahee yaada kennadhu. Kanaaf nama arrabsoo akka ijoollee daa'imaa nama arrabsoo osoo dhiiftanii isiniin jedha. Kan ta'an ammoo Mustafaan ani yoo xiqqaate waggaa 4-5 isin jala ture feesbuukiidhaan baga gara tiktokii kana isin jala ta'inne dhugaa yaada keessan akka isin yaada bilchaataa ummata barsiiftanii siyaasaa nyaattanii dhugaa akkuma dheengadda jedhe nama akka keessanii nama 10 osoo Oromoo keessaa nama yaada qulqulluu uumamaraanuu ka rabbi bareechee osoo dhugaan nama fakkaattee ka deemtuti Jaal Mustafaa fakkaatti rabbi umrii keessan isin haa dheeressu. Ani ammoo wanni hagarraa yaada tokko natta'e yaada guddaalee gaafii guddaalee natta'e ummanni Oromoo kun akka inni miidiyaa qulqulluu hin qabne haga ammaa miidiyaan Oromoo kan jedhan kun akkamitti Jaal Mustafaa haga ammaa nama yaada bilchaataa akkanat bar nama tokko yoo inni yaada kennu daqiiqaa 2-3-4 dhageeffachuun nama ulfaata garuu an dhugaa rabbi yoo isiniin jedhe Jaal Mustafaa yoo sa'a 2 haasaan sa'a 2 san erfoonni gurra qaadhee waan jalqabaa haga dhumaa isaan dubbatan dhageeffadha. Maaliif dubbii akkatti dubbatan beekan waan dubbatan beekan tartiiba dubbii beekan. Kanaaf ani wanni asumaan yoo miidiyaan Oromoon qabdu kan nama dhaga'u taate Jaal Mustafaa isaaf osoo hin taane dhufii keessan saba keenyaaf jecha sabni keenya waa hedduurraa barata. Amma already sabni uf bareeyyuu yeroo silaa akkasitti sabni keenya waa hedduurraa dhaga'u san namni kun Oromoon warqii harkarraa qabdu warqii harkarraa qaban warqii namatti hin fakkaattu jedha. Namni kun osoo ka Oromoo ta'uu baatte dhugaa rabbi bakka jiru hundi keenya madaaluu dandeenya. Kanaaf miidiyaan Oromoon qabdu osoo dama kana nuu dhiyeessitanii dhugaa jirtu. Waa'ee bakka hayyoonni keenya itti dhumatte namni kun madda kitaabaa jechuu ni dandeettan nama kana osoo miidiyaa irra affeertan. Guyyaa guutuu osoo haasaanii jecha jedhan tokko osoo irra deebin osoo soba keessa mayin nama saba ofii barsiisuu jechuudha. Kanaaf ani amma isin dubbii isin dubbattanii waa hafeefillee waan dubbadhu rabbi umrii keessan haa dheeressu. Miidiyaa OBN ka akka san Oromoon qabdu osoo Jaal Mustafaa nuu dhiyeessitanii isinin jedha. Kanuma jechuu barbaade ulfaadha gara ollaa kennallee uummanni jaarsatti ka'ee nafa ka'e irratti viidiyoo xiqqoo wayii kasin sheerii goota wayii argee feesbuuk irratti ibiddatti qabaaranii achumaan itti haafuufuu jennaa du'aa itti goona. Salaamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي جزاك الله خيرا بارك الله فيكم الفاد ولتو يعني نميت سنم يادا ميديا كجت في الفاد ولتو غافا وغا شنيادا وغا جهادا وبوتاية تران يرو لما ميديات واجران نوامي يعني وبوتايين ميديا كريات وبيني رت واولين هاسوفنيتي نمت دونجي را واولين هاسوفني وغنو تولانو چو yaadni kun miidiyaa irra dhiyaachuu qabaa jedhanii hayyeenne walii galle warri OBN illee na dhagaanadha asumaan guyyaan tokko ka'uu deema miidiyaa irra dhiyaachuun kiyyan oolu OBN irratti waan kaasuu jira jechuudha jennaan duuba hayyee jennee walii gallee yeroo masan warra OBN akka na dhiyeessanii fi gaafatan butaayyeen dabarsanii naa bilbilan guyyaa lammataa naabilanii nagaa een obbo Mustafaadha eeyyen akkam nagaa fayyaa eessa jirtan jennaan bakka jirutti piyaassaa jira boruufillee dhageettee nagaadha piyaassaa jira jedheen OBN irraa bilbilaan haa hime waan biraan dubbanne ni cufe kana bilbilee jechuudha hagas jedhee cufee ima dhiise naaf galte dubbiin ni beekaa akka nan dhiyeesse illee ni beekaa jechuudha eegas illee ammallee walgayii gubbaa turre akkasumatti akka dhiyaatu jedhanii naawwanna jedhanii namni naa bilbileen jiru eegas walgayii biraa irratti kaatee akka namaaf hin dhiyaanne namni kun jedhanii gaafatanii warra dhimmi ilaalu kominikeeshin gaafannaan bar guyyaa tokko bilbillee neetworkii wal dhageessuu didee jedhan finfinnee jira qoqobaadha guyyaa kaan ammoo kutaa deemannu fakkaatee tumaadhaan dhee telefoona isaanii dadhabnee jedhanii alaa dhufe telefoona warra alaa dhufe kanan beektanii waa hunda hima Ebi yoo namni gartee isinitti miskool godhe yookaan ammoo fileeshii dhabe wanna hundayyuu ni baasa. Yeroo san amma obboleessa keenya hangaasa harkaa qabaa Motorola 1920 jedhaniin saatalaayitii qaba. Amma gammatti telefoona qabu amma 06 jedhanii kan makkana cawwannaa kan harkaa qabaa. Asitti illee laayinii Ameerikaatiin fayyadaman. Wanni hundinuu gartee sisteema himachuu barbaadeeti. Abboo akkanaa wanni kun kijibaa jedheen. Gartee guyyaa kanallee na fileeshanii guyyaa kaan ammoo namni bilbilee jiru yoo bilbile bakka fedhe jiraadhe telefoonni kiyya even yeroo anoona godhetti misejii naaf kennaa ibaluu barbaadee si dhabe saba neetworkii jedhee naa kennaa jedhe maaliif isin jechuu barbaade dhiifama isiniif akkas ta'uun malaasuun akkuma namaatti garuu rakkoo tokko jira wanni Oromoon naa hubachuu qabdan yoo nama dhugaa taate ana qofaa miti namoonni dhugaadhaa yoo isin dhugaa qabaattan beekumsi waan biraati wallaalinnis waan biraati yoo isin dhugaa tokko dubbattanii sabaaf dubbattanii nam tokkollee bakka gaarii isin dhaabaa isin dhiyeessaan eegina wannan isin dhaabuuf duraallee na dhagaa ani ijoollummaa kiyya qabsoo bahee muuxannoo hedduu qaba yeroo kana keessatti namni tokko yoo ati nama dhugaa taate maaliif namni dhugaa xiqqaa Oromiyaa keessatti turran goora jiran nama xiqqaa jira federaal nama xiqqaa jira warra miidiyaa irra jiran bakka hunda warra madanii jiran shanee jira faannoo jira baanda jira wanni hin jirre hin jiru nu oomitii muummicha ministeeraa mataa nyaata raabbichuu wanni isin hubachuu qabdan ilmaan Oromoo wanni bar iyyuu fasirraa koo dalarree sa'a dheeraa wannas gubbaa ta'an iyyuu fi waan jirtu dhugaa tana sabaan haageenu wareegama guddaa kafallee as gubbaa ta'e na qabaadha wannan isin dhaammadhu ilmaan Oromoo illee saba kana akkuma amma saadaan jette kana yeroo dheeraa san Facebook kana gubbaa ta'e sa'a dheeraa maaliif namni keessa guyyaa takka ni galtiifi lubbuun nam tokkoon badini sabni keenya dogongoree ofii ofiin ajjeesini ofii ofiin hidhini ofii biyyarraa ofiin baasini ayyoo ilmaan isaanii jalaa dogongoranii bakka hin taane dhaabbatini hiree argate kana uummanni keenyaa fayyadamuuf kanaaf ulfaadhu galatoomi namni mootummaa kanarraa yookaan warra hangoo qaburraa waa arganna dhugaa fuunattanii deemtan yoo jiraatan diinaan marfamee jira mootummaan kun ka gaara jiru ni shanee gaara dhoorke warras jiru kana warra kam dhiyeessan isin fakkaate waan tokko siima uktee gadubban osoo anas jiru daaspooraa dhiyeessaa jedhanii namoota daaspooraa waan takka siyaasaa irraa hin hubanne Amerika, Australia, Norway, Canada, UK yoo yaadattan taate dhiyeessan jechuudha. Asirra magaalaa anagaa jijjiiramni kun dhufe harka 175 waggaa 7 kan irra guddaan biyya kee jira ammallee biyya jiran. Isaa miti wanni isin hubachuu qabdan dhagaa. Maal ta'uu qabdan beeytanii isin hatu kijibuu warra wajjin bakka ho'iitti argamuu qabda. Walii galattas yoo ati dhugaa dubbata namni kun waa hubata sin beekan irra guddaan na dhiyeessuu dhabaniin maali? Annamaa tokko dhiifa malee seenaa ofillee namatti rabbi nan godheen eega dubbataniif annama istireet deema abbaa fideen sodaadhu rabbi malee abbaa fide anaaf bichuu yoo isaa waa dogongoran dura dhaabbadhee balleessite jedhaan
obbo Shimallis hin dubbadhee jiran deebii osoo naan deebisin addas dubbisanaan jennan dubbifne obbo Shimallis Abdiisaa pirezidantii naannoo Oromiyaa walgahii irratti bara gaafileen hin gaafatamne maaliif eega saba keetii waa goote wareegama kafaluu qabda lubbuu kee dabarsitee kennuu qabda dhugaa dubbachuu qabda kanaaf akkasii ulfaadha galatooma namni hedduun isinitti hin dhagame wallaahi kunuu miidiyaa guddaadha nama kuma gastu nu caqasa namni tokko nu dhaga'e namni tokko guddina namaatiin peejii 40 irraa cufamanii beektanii peejii 3 bane 3 keessaa tokko jalqabna irraa cufame arfan qabu keessaa guutuun cufame kun tokko harkannaaf inni kun waan guddoo dalnee jira alhamdulillah rabbil alamin beekomtiif hin dalanne mul'achuuf hin dalanne miidiyaa irra dhiyaachuuf hin dubba anu so waa dubbadhe bakki itti dubbadhu namni jalqaba warra beekomtii naa kennamu jedhamee kaadhibame ana sababa Jawaar Mahaammadiif nama keenya akkas godhe kabaru muummicha ministeeraa nu godhachuu deemu jettee hattuun mootummaa keessa jirtu ni beekan dhaga'u jiranii walgaanii hin ta'u inni yoo ta'e gartee jiru teennaan qabnu qonnee dhumachuu qabna jennee jechuudha. Nama nuti bakka muummicha ministeeraa warra dhaabbichuun baraabbichuu jedhu warri kun waan ajaa'ibaa guyyaa tokko dhaga'u deemtan. Dhaabbichuu itti dhufan amma dhaabbichuu malee waaman garuu muummicha ministeeraa ajjeesuuf bakka sanii kaasanii nama kaachuuf namni hundi gandaan ijaaramee taa'ee jira. Walii galaniiti bakka sana dhorqa osoo dubbadhe gaafas dubbadhaan namni natti mee eeramte si waamanii ala jira Ameerikaa jiran akkanas eeranii qophaa'e telefoona kee onni godhi yoo si waaman wanni kun hiree guddaa chaansii guddaa naan jedha okee dheen nama ammallee as kee jiraachuu ni mala jaalli keenya dhaga'u jiru jiraachuu yoo ni naayyame baluu kan leesni himan eegasii namni biraan bilbilee abboo akkana maqaa kee eerree dabarsinee kennine naan jedhan akkasi wanni kana marsinii tuqee maali ati hattuu ta'uu qabda beekumtii argachuuf bakka feete raquuf kanaaf akkasii ulfaadha galatooma waan gootan isinillee wanni waan kana isinii kaaseen maali waa argadhaa beekumtii argadhaa naman na laakkaa jettee yoo ka dhugaa dubbattu you are wrong dogongora keessa jirtan yoo ati laal irra isinii deebu yoo dhugaa dubbadha abbaa fedhe ayyoo abboo kiyya haa ta'u akka diiniin keenya jedhu sanitti dubbadha jette umriin teellee gabaabdu waan biraa fe yoo ka daddaattu yoo dhugaa dubbatte maal goota rabbi hirkadhu wallahi yeroo asiisin bira dhufu laal yeroo kamuu du'aa yaa rabbi haqana qunnamsiisi dhugaa na dubbisi yaa rabbii kiyya gartee tawakkaltu ala Allah hasbuna Allah wa ni'mal wakiil jedhee riskii jilaa jirtu rabbi kiyya harkifadhee as dhufa nama nadhaadate jira baraana nama nadhaadate namni guddaan bakka guddaa jiru waan fedha godhuu danda'u Jawaar irraa gartaa ammas dhabamsiisan manaan jira harkaa qabdaa koottoo dhee hagas takka geenne laal duulli jiru bar hanguuf fayyadamee umman wanni inni sin goon hin jiru isin amma waan namni ganda keessa deemee qabdu no namni hunduu kangoo gubbaa bakka itti ija sibba baasu qaba anan maatiin kenna dhagam buleewwan kiyyaati kiyya na bajalan dhagan riskii an keessa dabre waan an fudhe yoo isin agartan wallaahi maaliif fudhe beeyta dhiira na caaltu dhumate qabsoo kanatti jagna meeqa itti dhabne adda jagna meeqatu gartee ijoolleen daa'imman kichuun lafaa dhuftu yeroo namni baratee gadha'u keessatti dhabar lubbuu fi nuuf kenniteeti gammoojjii oo'aa qabbanaaf aduuf roobaa fi halkanii guyyaa gartee bakka hunda saree isii nyaachaa jirti warri hireeta nu kennee asiin nu ga'e jeneraal Waaqoo Guutuu Jaarraa Abbaa Gadaa faati bar jeneraal Taaddasaa Birruu faati warri lubbuun dhabne akka Nadhii Gammadaa faa bar namni akka Mul'is Abbaa Gadaa faati warra diinii nu caalu warra umrii nu caalu warra beekumsaa nu caalu warra gartee yoo loli akka leencaa cabsu yoo dubbate hayyuu gartee waa hunda addaan galchu yoo tolellee bashaash isa sanni wajjin hiree warra maqaa dhae kana jeneraal Taaddasaa Birruuti namni argin waliin warra taayaas warri maqaa isin dha'u kunneen dhiira gartee nu bira gaafa anaa ijoollee gartee kutte kanatu na duraa mul'ata akkas inshallah ulfaadha waan gootan isin marti keessan ani biyya Ameerikaa fakkaattu gartee bareeddu ilmaan qaba jiruu gaarii qaba makiinaa bareedaa qaba mana gaarii keessa gala jiruu kiyya san guutuu ni facaase ijoollee tiyaanillee obsaa dheen ijoolleen tiyya abbaa no guyyaa takka si dhabna si ajjeesanii si dhabna itti ilmaan kiyya yeroo Mustafaa ajjeefni yani ijoolleen kiyya Ameerikaa jira qawwee bitanii namootan ajjeesan Oromoo bara waan yoo dubbanne keessa deemnee dubbii nama kaastan ajjeefni jedhanii ollaan kiyya ilmaan arsiidhaa ka sirbaan haati manaa kiyyatti seente barduu ani yeroo reeffa kiyyaas gubbatti maxxansan tokko
yoo adattan taate haga miidiyaatti maxxansan tokko as jiraan biyya jira. Isaan biraa ijoollee biraa guyyaa na biraa halkan. Nabbil bee ijoolleen telefoonaan kaafne haati manaatti akka haatee ollaa telefoonaan naas haasa'a bar ni jiraachuu kiyya adda baaftee isiin maaliif gammachuu kana ni jiran duune jettee ijoollee tasgabbeessitee isaanitti moo seentu na du'a kiyya sirban ilmaan si koomandooti bara arsii. Telefoona wannaa irraa qabdi ila kunooti ni jira bakka isaa isin du'aa jettee haati ilmaan tiyyaa nama waliin qabsoo keessa ture. Hagas geenne amantanii kanaaf waan birii naman goone hinanne naman ajjeefne namni haa du'uun jenne nam tokko ana haa du'u haa baduu itti dhagattanii kanaaf akkasii wani kana isin tuquuf jabaadhaa. Yoo saba daladdan jibbamuu koobxaa'u namni ati jaalattu firri kee aanaa keessi duula. Yoo ati dhugaa qabatte kun. Kanaaf alhamdulillah diin islaamaa qabnaa nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam gaaf haqi itti dhufte nu'uu baaxilaan deemnu kanaa miti nu'uu dhara qofaan lafa guunne kanaa miti nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam gartee qureesh sammuu rabbaattee amanamaa jetteeni dhuga dubbataa jetteeni deemtu gaafa rabbiin gartee ergamaa godhanii isaa ergate gartee inni falfalta ziirii daladdan wanni hin jedhiniin hin jiru. Makkaa isaan jaalatan irraa baasan. Rifuujii baqataa godhanii ilkaan kabajamaa isaanii irraa cabsan. Nuu baaxila siyaasaa jiru kan dhiisaa kun baaxila bara sanii yoo dhufte. Isaan diinii irratti jiruun baqatan akkasii inshallah galatooma wanni kana isinii kaaseef waa bartaniif isinii tuqe. Namoonni garii yeroo as gubbaan nu arrabsan mootummaa waa nu kenneessa. Yookaan gartee nutti toltee yoo nennoo wallaahi diina gaaraa kashanee fi faannu jennu caalaan diinni eeggadhu irraas mootummaa kana keessa qooma olii dhaabbannee guyyaa kana olii yaana ammoo alhamdulillah rabbil alamin. Haqa waan qabadhee agomnatii yaddeemuu fi wallaahi guyyaa irraa qooma olii dhaabbanne namoonni mootummaa keessa jiran harka 175 diina keenya beektuu kan bakka itti nu ajjeesan barbaadan. Wanni guddoon tiksitee asiin nageette maali? Wallaahi rabbii kiyyaatti agomnatii yaa tawakkaltu wallaahi guutuu sanii isatti uf kenna. Maaliif rabbiin baallama nuu seenu obboleewwanti maal jedhee nama ani itti murteessee yoo ummanne baniin an uume namni an uume guutuun tumseef irraan oolchuu hin danda'u rabbiin kenna. Nama ammoo an itti murteessin namni tokko osoo addunyaatu itti duulte waan akka hin godhan yaqiina tana dhaga humnatii yaatitti qabadheeti dhugaa saba kanaaf iyyuu qabadhee deema malee wallaahi nama natti dhufee ifa kana nadha barbaadna irra siin deemu namni kuchisuu danda'u bara. Nasti kuchisiisa naan jedhe galte nama danda'u nama ergeella kuchi ofiillee irree qabu hangoo guddaa qabu. Walitti dhaadannee adda deemne. Na dadhabnaan yoo ati ibaloo akkas naan jedhe jettee maatii kee kuchisiisa naan jedhe bakka taraan na argattee deem jedhee hin dubbadhu maqaa keessa hin dha'u. Maaliif deebi'ee yoo maqaa kiyya dhoofte akkas naan jedhe ibaloo jettee. Anis sibiila akka qabu illee sibiila akka qabu. Kanaaf akkamiin yaana beektanii isin biyya keessatti waleeggachaa ayyaana. Ammoo alhamdulillah akka namni halkan dheesseellee asiriilee malatti hin galu halkan makiinaa uummataallee yaabbadhee deema. Rabbiin maal jedhu uftiksaa jedheemi. Rabbicha karaa rabbi isiisan sababsadhee ammoo alhamdulillah rabbi hirkadhe maaliif dhugaa isin qabdan tan du'aa isin naagootan obboleessi kiyya amma gartee imalli keenya gara asabii kun waan hedduu kaasanii yeroo baay'ina eebbisa namni kun namoota hedduu sonnedhe. Eenyu qabeettiin du'aayii namoota haqaan qabadhe aayyoo aabboo warra gartee dhama'e. Ka gartee isaa yeroo namni lafa itti dhiphisee bar nama caalaa aayyotee nata dhiphattu. Yeroo lolli dhufe jedhanii ilma kiyya tokkocha kan na jarkaa fuudhanii ufi biyyaa du'aayyoon teen abbaan keenya ufi biyyaa dubar ilmoo yaada. Biyyi tun baddee ilmaan tiyya ibiddatti sutti kaala jiru kan akkam ta'a badaa badinu as deema kanaaf saba keenya kana womaan jiranii abshiru gaafa dhugaa walitti jalqaba mootummaan kun qabata harka qullaa jirraan uummata keenya gowaarsinee akkasitti tindhifnee bar abdii itti horreeti waa arganne sibiilallee arganne qabeenyallee biyyi turatee mootummaallee gad dhaabate jechuudha har'a dhugaa itti himtu abshiru womaan jiranii diinni kijibaa. Ayyoo meeqa du'aa nu godhare nam meeqatu dhugaatan argee as deebi akkasii isin dheeradhee na uffolcha wanni kana mara keessa deemnee maali dhiifama naa godha amantiillee dhiibbaa nurra fidde hadhallee warra dhukkuba kana qabu jira. Obboleessi kee kaabbuttaatiin gargar jirra kaabbuttaadha waa'ee dura ganaa baya kaabbuttaa siyaasaan gargar jirra malee nama wal kabajuu waliin jennu waa'ee dura nama jedhee jira laal gurbattiin tuwwaa jira eenyufaan
bakka gartee jarri jiranitti namoonni alaa dhufan namni akka Dr. Angaasaa fa'aa isa fa'aa namoonni hedduun jiranitti walgahii rabbar gurbattiin tun akka walgahiitii waajjira kiyyan seen nama jedhe jira. Namni kun nama naan jedhe gaafa jalqabaan gartee dhufu abboo atama dablisummaa Oromoo keessaa dhuftee dhugaan waliin dalaguu dhuftee naan jedhee jira. Na dhagaa namni kun namaan goba guddaa jiru ammallee kaabbutaallee ni beeka. Maal jedheen barbarcumaatti irra teettan silaan tura taa'u malee jedheen qawwee nu dhoofneen qabsoo nu gooneen bakka tan dhuftanii teettanii akka guyyaa sanna cinee nam 8 jiranii obbo Taayyee fa'aan bakka takka jira. Nama gadhaadha cinee ganna isuu dhabee jira. Kanaaf akkasii na uffolchaati dhiifama naa godha maaliif kana mara isin keessanii deem du'aa naa godha akka hin dogongorre akka hin kijibne akka dantaan bitamee saba kiyyan gurguran akka distii namaa arraabee hin salphan namni gaafa akka namaa irraa waa buute ni kijibaa namaaf quuxayaa osoo haadha mootummaa irraa waa buute bara akkanatti konfidensiin qoba daadheen dubbadhu waa afaan si buusanii akkas jedhi isin jedhan gara ofii fedhan si oofan isinillee ni dhaamu tana waan beeytan konfidensiin ofii keessanii dubbadhaa waan hin beekne dhiisa agar isin jedha ulfaadha dhiifamallee naa godha ulfaadhu galatoomil hundi keessan hadda sagantaa akkamii kana kaaftan hin beeku faaruu kiyyaan kaastanii faaruun ammoo qarxannaa gooti ilmi namaa kun yoo xiqqoo si ati jaba jedhaniini hin dogongora waan uumamaan rabbi qaama keenya keessa gartee hin alaakama namni gartee kanaaf akkasii du'aa naa godha abbaa ilmaaniiti nama kaayoo guddaallee qabu du'aa naa godha du'aa teessa lafan buutu isiniin jedha inshallah itti aansuun namni kennuu fi jeelaan umarii kennaa warra laallee ol isin seensaa namni faallaa keenya jirta yoo jiraattan isin affeerraa seenaa